kabajamtootaa fi jaalatamtoota dirree Global Media. Ergaa chaanaalii kanarraa fagaachuu keenyaaf dhiifama isin gaafachuu. Rakkoon teeknikaa nu mudachuudhaan waliin online irraa fagaannee sagantaa garagaraa isinii dhiheessuu dhabuu keenyaaf nu olfkalchaa jecha akkuma aadeeffannee asoosama kutaa 5ffaadhaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Asoosama keenya waliinis turtii gaarii. Meeshaa maaliiti? Ani homaa hin fudhan jedhee Nimoonaan daayirktarichiis isa achuma dhaqii gaafadhu jedhee biiroodhaa beeme. Nimoonaattis hedduu itti dhaga'amee ganama isaa barumsa jalqabaasan dhaqee barsiisonni walga'iirra turan. Nimoonaan garuu balbala darbatee seenee maal naaf kennitaniin deebisuu dhiisee deebisuuf dursa fudhachuun qabaa jedhe. Osoo hin fixin daayirktarri minjaala rukute dhaabsise. Sirriidha, homaa hin fudhanne, garuu hatteetta. Tole maalan hate jedheen Nimoonaan. Onnee namaa jedheen daayirktarichi. Yeroo kana barsiisonni walitti qabamanis turan kokkolfan. Nimoonaan garuu hin kolfine. Maarree kun ejensii gaa'elaatii jedheen. Gaafii salphaan. Deebiin isaas ejensii gaa'ilaa miti. Garuu manni barumsaa kun barataan kamuu akka miidhamu hin barbaadu. Deemuu keetiin qaama lamaatu miidhama. Takkaffaa barattuu qaxalee urjiidha. Lammaffaa nuyi yookiin barattuu cimtuu mooraa kanaa waan dhabnuuf. Asitti hafuun kee garuu eenyuun illee hin miidhu. Kanaafidha kan nuti si hambifne kana. Kan akkas godhees ana garuu jedhe Nimoonaan. Dambii keessan irratti barataan kamiyyuu gaggeessituu fudhatee bakka biraa deemuu ni danda'a jedheen. Daayirktarichis sometimes it is good to break the law jedheen. Akkamitti jedhe Nimoonaanis. Seeraan wantoonni hin daangeffamne jiru. Seerri immoo kan barbaachisu wanta daangaa qabuufidha. Jaalalli garuu daangaa hin qabu. Seerri barraa'ee kamirrattiyyuu jechi except jettu ni barbaachifti. Seerri akkuma riikardiiti kan fooyya'uudha. Deemuu keetiin namni miidhamu jira. Tokko ajjeesanii tokko fayyisuurra lamaan isaanii dhukkubsachiisuu wayya jedhe daayirktarichi. Nimoonaa fi barsiisonni haasaa isaa dinqisiifatanii Nimoonaa urjiin si jaalatti. Kanaaf asuma nu biratti barnoota itti fufi jedheen. Barsiisonnis deebii Nimoonaa eegu. Kana gidduutti balballi rukutame bilisee turte. Isheenis akkuma Nimoonaa argiteen itti maramtee barsiisota keessaa tokko atiis moo jedheen. Biliseenis urjitti himuuf fiigichaan gara dareetti deebite. Fiigdee yeroo daree geessu garuu urjiin itti fufa. Kutaan itti aanu dafee akka isiniif dhiyaatuuf like, share, comment gochuudhaan obboleeyyan keessan kanneen biyya keessaa fi biyya alaa jiran biraan akka geessan gamanumaan kabajaaf jaalalaan isiniif dhaamuu barbaanna. Asoosamicha kana qindeessee sagaleessee kan isiniif dhiyeessee an barataa Abdulwaasii Muhammad Kamaal. Akkasuma ogeessii suur sagalee fi editingii barataa Nuumaan Abdurrahmaan jedhama. Hanga kutaa biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuuf turaan afeerraa keenya. Garuu like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaanna. Gama fuulduraatti itti fufuun turtii gaarii isiniin jenna.